بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كوجمتوتا جالتمتوتا أبليان كيا كان شاينا لهنا جلت أرجمتم بجرب بجرات ساعتي كان إسنجاي سنين جلا إيجا فيديو براتين ديفيد فجرة وأنت سناويكو قبضني فيديو هنا سجله وفي جلت أجر جتوتا سجلني موسيقى كمان غرغرة كمان برايتنا بكان كسمة والما قلت سجله جلا بالله كبر الرتي أجر سنين جتشو فديتي سجله كده كيف فتح فيديو كان لا تنتظر أبدي كبا ما ورث أنت لايكي تقبل يك لايكي تكون ما تكايسين فيديو أنا في مفايدة أو رديسي تاتن سبسكرايب قد أو ريموماتي تاتن لايك قد أنا سنين جدا إجابولي بيجابك النجر أكاسم جنكا إيجا بلايان كيا إيجا فيديو كان عندنا إيجا ماتي والبرا غير رتيجته أما موتي يو كان جتورا السلام تا ورا جنتا السلام عليكم جنة السلام ماكينة أموت يو جتورا أبلايان أبا مناكياتي في أبلايان كيا جتورا وروني أي كيس جران قطن إساني جتورا نمني تكنجر وشفيرة تيمالي نمني برا جتورا الحمد لله أكس نما سجل مكودان جهو بولتين دفن جتورا أكسي إسان كوني موت يو أبلايسا إساتي angafa kenna jechuudha kun immoo obboleessa kenna qottisuu diqqishuun kun jechuudha akira shay'idha waluma galatti akkasinitti tolan abdii qabaa isinitti illee toluu baatan kanatti daran tolanii isinitti illee maatii nuti waan maatii taaniif nuti tolan jedhee abdii qaba egaa kun hundinuu maatii kenna obboleeyyan isaatii fi obboleeyyan kiyyaa fi abbeeraa kiyya jechuudha achi gadi fagoo jiran duuba jiran jechuudha isaanii ما دوبته سستانين جدنا كبيرن ديدني دوبته أني وأنا كسانيتي مجان كوني موكي يا أمانتان يكم إن أمانتان موكم إن أمانتان جدي أبدي كوا إني كنا بلس هنغفا كيا سنين جدا كبلي ينكيا هركا لايكي توكا يو سنيتي تولي موت يو جتولا ما شاء الله جتا يو كاني موت يو أكي رسول ربي صلى الله عليه وسلم جدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت جدًا يو وان غاري دبته وان غاري ها دبته يو دبته وان غاري ها دبته يو كهاجر لسه جدًا سن يو سنيت تاني وان غاري جدًا يو كاني مو في مرة دي ساكمان تكون أرجني تيتي كان جتون أني جت أنا ما عندن ده وان تأفي كان في أكس جت في الأتي ولا ما قالتي فيديو تكو رام ركا يا ربي أما جتول أي جماعتي براجعنا درت والدبسنا يرى سنة فيديو هي ورا منون دكنا والتفيني أدان ترى كاسة تنسيسترين جتولا بوت دبنا جتول أي رب بلا سكينة كهنجا خارجي ترى سنة تلقانا من فيديو ورا بملقرو نعم ما تشيسني قدين ديسني جتولا أكاسي سنين جدا أكاسي بول اللي كان فكاتي نوتلين كان فكانا obboleetti tiyyatan irratti dhalatee fi obboleessi kaadiisaa duuba sistarii duuba jira sunis kan isa irratti dhalateedha. Gaafa mootiyyuu jechuudha inshallah sichitti hunda isaaniitiin maatii kenna wal isin barsiisaa guutuu maatii kennatiin wal barattan isiniin jedha isin mootiyyuu laayikii fi sheer gochuu qofaan isin irraa barbaada obboleeyyan kiyya kaasatan biyya kenna kanatti xiqqoo haalli marru in ulfaata garuu rakkinna yookaan yaaddoo isinitti himuuf osoo hin taanetti yoo wal jajjabeessan immoo salphaadha jechuma fedheeti. Egaa obboleeyyan kiyya booleen illeen akkana jirti isuma dhugaa hedduu takka bareedaadha jechuudha qilleensi illee akkasuma wantoonni ija duraa fi namatti tolullee jechuudha haga tokko waraabee jira haga rabbina laafise jechuudha haga dhumaatitti nafaana turan affeerraa kootii siniin jedha alaadiisan immoo fotoo nu kaasoo turte wanti waa hunda caalaanti na gammachiisu obboleeyyan kiyya isii wajji dhufuudha alhamdulillah asii achillee ka wallahi rabbiin kiyya akka ta'uunu haa godhuun isiniin jedha garri achi aanu sunis jechuudha ummatootuma reef dhufaa jiranii boolee immoo keessa seenuu hin dhiisaniin beeytan jechuudha isini nika kontiraata fidatee kun immoo taaksiin as dhaabattee asii fuuti jechuudha warroota achii gadi bu'e akkasi kan inshallah maatiin akkana dhadhaabbatanii eegan jechuudha silaa garri achi aanu suni
yaa Allah waan dubbatanii miti jechuudha nuti haga tokko gara sirraaniin gara sii deemnee dhufne jechuudha bakka makiinaa itti dhaabammadde waan akkasiiti isiniin jedha obboleeyyan kiyya dhugaa namatti hin tolu booleen jechuudha waan kana caalaa das nama jedhullee boolee keessa hin jira akkas inshallah gadhumatitti nafaana turan affirraa kooti egaa amma mootii jechuudha makiinaa keessa jirra ilaaltaniin isiniin jedha akkuma dura isiniin jedhe makiina kana keessa maatii makiina qofatu jira maal isiniin jedhare maasha Allah dhugaa obboleeyyan kiyya guutuu keessa rabbiin nagaan isin haa fidu gammachuu hin jirre tanatu namatti dhagahama jechuudha ijoolleen isin kaleessa biraa deemtan didiqqishooleen gugurdatanii jechuudha kuni marti isaaniitu gaafan dhugatti biraa deemuun ijoollee didiqqoolee turan jechuudha bayran kiyyammoo isaan takka mul'atan sanii jechuudha gariin isaanii mootiyyoo isinii haarawaa miti namootuma beeytanii obsinaan hin beeytan duraan baay'ee hojjetaa tureyyuu as ana kana laaffate malee YouTube irratti jechuudha yooniin jechuudha laayikii fi sheerii fi sabiskiraayibii nu jajjabeessitan hundarrattuu ni hojjanna yoo rabbi nu laaffise ammaaf immoo inshallah bolee isin daawwachiisaa jirra isiniin jedha obboleeyyan kiyya aga danda'e tokko waraabe jechuudha dhugaa yeroo sanitti gammachuulleen akka ustaad Raayyaan baanan waan nama harkaa gata garuu mootiyyuun irraanfanne jechuudha dhugatti booleen baay'ee bareeddii meelaala xiyyaara akkasii walla baay'ee bareeddi boolees tahee biyyi keenyas jechuudha wantoota daawwatanii fi akkasuma qilleensa bareedaa waa hedduu qaba jechuudha birri madhafan malee birrillee rabbiin inshallah nu haa kennuu fi biyya keenya kanallee haa duroomsuun isiniin jedha hedduu takka bareeda laalchuma ijaatiifuu jechuudha soo dhaqaniitumaan laalan bakkeen istiraahaa hin jira bakkeen namni wanni ilaalan hin jira hatta bakki itti taphatanillee hin jira namni gugurdaas tahee didiqqoolinis jechuudha itti hin saalfannu isiniin jedha abbaan fedhayyuu yoo biyyarraa dhufe fooqinillee kanuma isaanii biyya ambaasan fakkaata waan ta'eef kama dhugaa keessillee hedduu takka bareeda wallahi waan akkasiiti inshallah rabbiin kiyya ka isinillee obboleeyyan kiyya warra biyya namaa jirtan nagaan isin haa galchuu warras keessa jiru immoo bultii isinii haa baasuun isiniin jedha akkuma dura isiniin jedhe like share gochuudhaan jajjabeessaa uummata akka wal fayyanna malee waliin miinuun isiniin jedha akkasii kana fakkaatti biyyi keenya wanni biyya ambaa jiru hundumtuu ni jira jechuudha dhugatti ani waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha yeroo achi turetti garuu mootiyyuu wannumti dhabame takka hin jiru jechuudha alhamdulillah wama fedhayyoo ta'e jiraachuun isaa qofti gahaadha jechuudha namni waan bitatuu danda'u bitatee yookaan mootu gaafa carraasan argatetti hin bitata jechuudha yoo jiraate yookaan immoo ijumaanuu yoo laale gahaadhaan isiniin jedha amma gara Adaama deemaa jirra jechuudha nuti boolerraa Addis Ababarra baanee jirraayyuu jechuudha achi keessaayi waan akkasiiti obboleeyyan kiyya ummanni mootiyyoo jechuudha nuti subii buune gorzaa bulan gootoon isaanii jechuudha osoo tokkoon intervii taasisee isinitti haasanii dasna jedha egaa qe'ee ga'uu kaaneen isiniin jedha obboleeyyan kiyya galuu kaanee aga danda'ame yeroo galles isinii fi waraaba jechuudha aga danda'e waraabe isa sagaleetti godhaa jira malee jechuudha viidiyootti akkasii isin immoo laayikii godhaa sheer godhaa komentii bareeda kennan isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya yeroo qe'ee geennetti waraabuun natti hin tolle yeroo isaanitti kan namni fiigee isin simata isin immoo zim jettanii silkii waraabuun isinitti hin tolle yeroon kun immoo halkanii jechuudha gara halkaniiti maatiin mana guutanii taa'aniin isiniin jedha baay'eellee hin mul'atu garuu aga tokko waan akka saniiti isiniin jedha akka isin gammachiise abdii qaba obboleeyyan kiyyaa guyyaan kun immoo guyyaa lammaffaati habaaboon baay'eedha gaafa isa walitti qabnee galleeni habaaboon jedhaa waan ta'eef immoo hin laaffata jechuu akkana jalaa hin duune bishaan keessa kaa'e garuu isin irraan ooltu jechuudhaan achi keessallee kaa'u baadhu walumaa galatti viidiyoon har'aa kana fakkaata haga xumuraatitti nafaana turan isiniin jedha amma mana keenyarraa mootiyyuu yeroo gara mana maazarii deemnullee haga tokko waraabee jira akkasumallee mootiyyuu jechuudha ilaaltaniin
Hillaaltaniin isiniin jedha haatama biyya keenyaa jechuudha. Ilaa haga habeetitti karaa kana asirraa adamarraa haga habeetitti waraabatumaaniin ture. Habiibicha haga mana keenyatti waraabu ture. Laayikii bareedaaf koomentii bareeda arge galgalanuma kanaayyuu gadhiisan isiniin jedha. Ilaaltanii isiniin jedha akkuma ani bara obboleeyyan kiyya wallaahi yeroo biyya san jirutti waan biyyaa kana laaluu hedduu takkaan fedha namnis akkasuma natti fakkaata. Inshaallah akka waan gaggaarii hojjedhuuf illee na jajjabeessa. Har'aaf immoo asumarratti xumura. Amma viidiyoo biraatti walitti dachaanutti tika rabbii keessa naa tura isiniin jedha obboleeyyan kiyya obboleettiiwwanii fi obboleeyyan kiyya isin jaalladha isin kabaja. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalamu alaikum jannee salam.